Hordoftoota televezyiinii Oromiyaa News Network har'a marii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Harka koo mirgaatti kan argaman obbo Yaazoo Kabbabaa akkasumas harka koo bitaatti kan argaman obbo Habtaamuu Tasfaayee Gammachuu waliin marii gaggeessina. Mee obbo Yaazoo Kabbabaa sagantaan guyyaa har'aa qabnu maal irratti akka fuulleeffatee jiru daawwattoota keenyaaf ifa nuu godha. Galatooma sagantaan keenya inni har'aa kuni walumaa galatti sagantaa faana 150 jedhama. Sagantaan faana 150 televezyiinii ONN wajjin ta'uudhaan torbanitti guyyaa tokko qophii addaa kan isinii dhiyeessu yoo ta'u, mata duree dhimma keenya waa'ee keenya jedhu irratti gadi fageenyaan dhimmoota Oromoodhaan wal qabatanii fi dhimmoota Oromoon irra jiru kan gadi fageenyaan ilaalu ta'a. Kanaaf fuula hawaasummaa keenya laayikii irratti cuqaasuudhaan waa ilaalu ta'uudhaan akkasumas immoo sheer irratti cuqaasuudhaan maatii keenya taatanii nu faana akka hirmaattanii fi dhimmoota tokko tokko kaastaniis akka irratti mari'annu abdii qabna. Kanumaan gara qophii keenya kanarratti ceena jechuudha. Ayyee galatoomi obbo Habtaamu itti yaada dabalataa qabda. Yaada dabalataa egaa hordoftoonni keenya torbanitti qophii kun kan darbu torbanitti guyyaa tokkodha. Guyyaa kana egaa yaada haarawaa wanta haarawaa qabannee waan dhiyaannuuf akka nu hordofan dhaamsa gabanumaan dabarsine jechuudha. Asumarratti kana wal qabsiisnee qophiin keenya kuni afaan lamaaniin darba. Afaan Oromootii fi afaan Amaaraatiinis ni dabarsina waan ta'eef gama kamiiniyyuu namoonni nu faana bu'an akkasumas warreen nu hordofan yaadota tokko tokko kaasuudhaan karaa keessootiin yoo nu erganii dhimma sanarrattis marii bal'aadhaa fi qophii bal'aa gochuudhaan as deebi'uu dandeenya waan ta'u kanuma beekanii gama lamaaniyyuu akka nu hordofan affeerran keenya kenoo jennee. Ashamaa jennaan egaa dhimma hin ka'uu qaba leettan afaan kamiinuu afaan lamaan irratti jechuudha. Afaan federaalaa lama jechuudha dandeenya egaa amma akkamitti deemaa jirra. Afaan Oromootiinis afaan Amaaraatiinis dhimma ka'uu qaba jettan dhimma ijoo jettan barreessaa keessan nu ergaa madaallee irratti mariidhaan dhiyaanna jechuudha. Tolee galatoomaa isin lachuu yaadannaa kennitanii fi amma kallattiin gara yaada mariitti adeemna. Mee eewurraa jalqabna obbo Yaazoo Moosirraa jalqabna. Abbuma sitti Tolee obbo Yaazoo sirraan eegala ammas haala jiruuf jireenya hawaasummaa biyya keenya keessatti fuulleffatee jiru irratti mari'annaa yaada gabaabaa asirratti naa kennita. Yeroo ammaa kana Dr. Abiy Ahmad muummichi ministeeraa biyyattii wanti isaan biyya keessatti godhaa jiran kun jijjiirama waloo ni fida? Ani asirratti yaada dukkanaa kennuudhaaf odoo hin taane wanti biyya san keessa jiru haala amma deemamu kanaan hiikkatee fala waaroo hin fida jedhee yaadu. Oguun kana jedhu maalni biyya san keessatti wantoonni amma akka rakkootitti mul'atan kun rakkoo bara wayyaanee jalqabe doon taane rakkoo bara 150 175 irraa jalqabee gangalachaa sufeedha. Rakkoo baay'eetu biyya san irra jira. Rakkoo baay'ee biyya san keessa jiru kan waanuma kalee ka'e fakkeessanii har'a akka waan salphaatitti hiiknee bira darbinadhaan yoo yaadanii xiqqoo tuffii uummataa akkasumas immoo tuffii qabsoo sabni biyya san keessatti godhu Oromoo dabalatee tuffii sana akka waan qabanitti ilaalan. Sababni isaa maalinni rakkoo hedduutu gangalataatii dhufe biyya san keessatti bara dheeraadhaaf haala hin eegamnee fi haala hin beekamne keessatti rakkoo hedduutu gangalataatii dhufe tokko kan biraatitti dabarsaatii. Oguu kana jennu maa inni amma fakkeenyaaf biyya san keessatti caasaaleen bulchiinsa mootummaa kan sirriidhaan rakkoo biyya sanii hiikuudhaaf hojjechaa jiran yookiin immoo hojjechaa turan jiruu ilaata jennee olaalle tokkoon namaa waan gaaffii kana kaasee gaaffii kana irratti deebii ofii kennuu danda'u. Fakkeenyaaf mana murtii fudhadhaa. Manni murtii biyya san keessa jiru of danda'ee akka mana murtiitti hojjechaa ture tokko jedha. Caasaa miidiyaa biyya sanii fudhadhaa. Caasaan miidiyaa biyya sanii dhimma uummataatii fi rakkoo uummataati irratti hojjechaa ture.
walumaa galatti sirniif himaammanni biyya san keessatti dhufanii darban hundumtuu warreen bulchan tiksuudhaan gamatti akka biyyaatitti rakkoon biyya saniitii fi rakkoon uummata biyya san keessa jiru kana jedhanii irratti xiyyeeffatanii kan hojjetan jira. Sirnoonni kun immoo caasan himaammata bulchiinsa biyya sanii immoo wantoota kana eega rakkoo irratti uumaa dhufe rakkoon kun dudduubaa hiikkachuu kan qabu yoo ta'u har'uma kaanee har'uma hiiknetti har'uma immoo waan waaroo finnee jirraa harka nurraa qabadhaa ija nurraa qabadhaa kan jedhan kun waan hin fakkaanne rakkoon biyya sanii seenaa keessa jira rakkoo seenaati. Booddee waan baay'ee kaasuu dandeenya. Hangama kootiin kanan jedha itti deebiname. Ayyee galatoon mi'a ta'uu yaadatti dabalataa qabda. Yaadni dabalataa gaa yaadni ka'ee jira. Garuu yaadni hafan jenneetti yaaduma inni rakkoon Itoophiyaadha. Rakkoo har'aa fi kaleessatii miti akkuma isaan akkuma guyyaa jedhe rakkoon kun rakkoon amma yoo haalli gaafii keetirraa ka'ee goosuu deebisu wanti amma Dr. Abiyyi godhaa jiru kun aangoo ofii tikfachuu warreen kaleessa yakka dalagan tiksuu adda waa'idhaaf umrii biraa bituu yookiin immoo bara gabrummaa biroo uummata kanarratti dabaluudha malee waan waarawaa yookiin immoo uummata kanaaf fala fiduu miti. Maaliif guyyatti kun egaa amma haaluma argaa jirru kanaani wanta ta'aa jiru miti wanti godhamaa jiru. Wanta uummanni gaafate san gaafii uummata daa'ima karameellaa barbaaddu bira dhaqanii karameellaa siibita kan buskuuta bira dhaqxu bira dhaqanii buskuuta siibita jedhaniiti kan uummata dogoggorsaa jiran malee gaafii waarawaa wanti uummanni gaafatee miti kan deebi'aa jiru. Wanti uummanni har'a gaafachaa jiru maalidha? Nadhii gammadaan hiikamuudha. Baqqalaa Dawwaan eessa jiraadha? Jaaldabbaas Guyyoo eessa jiraadha? Wanti gaafachamaa jiru. Kan eenyu kan hidhaa baay'ee jiru eenyudha? Warra kaleessa yakka dalagee seen warra kaleessa uummata Oromoo saamaa ture. Sigalee warreen akka Malaakuu Faantaa isaantu warra hidhaa dhabaa jira. Kuni gaafii uummata Oromootiif miti. Gaafii uummata Amaaraatis miti. Gaafii uummata kamiitiyyuu miti. Gaafiin uummata jijjiirama sirnaati. Jijjiiramni sirnaa immoo namoota yakka kaleessa dalagan sirna kana keessa ta'anii sanuu baruu sirna biroo keessa ta'anii haa ta'u. Namootuma sirna kana keessa ta'anii yakka dalagan har'a akka namoota qulqulluutti gadi baasanii waan kana godhuun deebii uummataa deebisuu miti. Baalee dhaqanii waan biroo dubbatanii dambidooloo dhaqanii waan biroo dubbatanii jimmas dhaqu waan biroo dubbatanii akkuma duratti siin jedhe daa'ima karameellaa barbaadu biroo dhaqan waan karameellaa haasa'u kan buskuuta barbaadu biroo dhaqan waan buskuuta haasa'u. Uummanni keenya waan kanaan akka dogoggorrin jedha yaadan qabu kanarratti waan makana. Asirratti ani immoo waanuma kana wal fakkaatu waan hin dabalu tokkotu jira. Amma fakkeenyaaf qabsoon hawaasummaa biyya san keessatti deematu turee fi kan firii amma jiru kana mul'ise. Amma asirratti wanti xiyyeeffachuu qabnu Abiyyi Ahmad qeerroon filachuun lee habaatu malee namicha achirra ture sani qeerrootu dhiibee buuse. Kanas kan fide san qeerrootu fide. Kan ammoo filachuus baatu gaaffii san waan uumee fi bakka sanitti wayyaanii nama ishiif ta'u fiddee achirra kaa'atte. Bu'aan kanuma qeerrootti. Garuu qeerroon kan gaafachaa ture sirni kun haa geeddaramuudha. Jijjiirama sirnaati. Malee jijjiirama teessoo miti jechuudha. Jijjiirama teessootii miti. Jijjiirama namootaatis miti. Jijjiirama namootaatis miti. Asirratti eega namoonni achirra jiran kun yakka dalagan qabu. Miidhamnee jirra. Yakki nurratti dalagame kun humnaa oli akkuma mul'ataati ture. Qabsoon kun amata 27 guutuu bifa kanaan otoo namni guyyaa guyyaan duutti fufe keessoo immoo bara 2014 jalqabee ijoolleen xixiqqoon odoon hafin maanguddoon odoon hafin haawwan ulfe odoon hafin namoonni baay'een qabsoo kanatti wareegaman taane kaffalee jira. Asirratti namoonni kana godhan kun seeratti nu haa dhiyaatanii seerri haa gaafatu ija seeratiin haa laallamu jechuudha malee namoota kana teessoo tokkorraa kaasi teessoo biraatti dabarsi jechuun miti. Asirratti maal jechuun barbaade fakkeenyaaf amma kaleessuma kaleessaa jechuudha. Meetee keessatti namoonni miseensa boordii ta'an muudamaatii turan. Namoota kana warruma kaleessa yakka hojjetanii jedhamanii achii kaasan sana ayyatamanii fidee garama duubatiin achuma keessatti muude. Geetaachoo Ambayee fudhadhaa. Namichi kun maal ture? Ministeera dhimma haqaa biyyattii ture. Achirraa ka'eedhanii harki dhaame. Dudduuban naannessee meetee keessatti dura taa'aa godhe. Asiin masfi fudhadhu. Namoonni kanis akkasuma akka ati ammasii kaasti kana namoonni yakka malaammaltummaa gochuudhaan
Tole dhiifama boyaazoo mee asirratti yaada waliin wal simatu tokkoon si gaafadha walitti qabdee naa deebifta. Geeddarumsi biyya keessatti yookaan jijjiiramni godhamaa jiru amma himaa jiru dubbataa jirta asirratti hundaa'e jijjiiramni godhamaa jiru kun jijjiirama teessooti moo jijjiirama walooti moo kan caasaati? Isuma isaan irratti dubbataa turre nu gaafatu yoo ka itti sideen ta'e maal beektaa? Jijjiirama caasaa yeroo ta'e yookiin jijjiirama immoo teessoo soo ta'e namoonni kaleessa yakka dalagaa turan sooramaa miti kan ba'an gara qaalitti gara zuwaay gara maakalaawwitti kan deeman. Jijjiiramichi odoo jijjiirama bu'uuraa ta'e. Osoo jijjiirama caasaa ta'uu baatee yookiin immoo jijjiirama bu'uuraa ta'e. Bu'uuraa ta'e. Jijjiirama teessoo ta'uu baate warreen amma soorama ba'an kuni silaa kan isaan deeman gara mana isaanii miti. Gara Awurooppaa miti. Gara mana murtii deeman. Gara Eeshiyaa miti. Gara silaa gara mana murtii deeman manni murtii hin jiru malee. Siigalee. So amma maalidha wanti godhame Dr. Abiy wanti isaan as dhufaniif qoreedhaan baasuu jedhan tokko jiru Oromoon qoreedhaan baasuu jedhan. Qoreedhaan baasuu. Qoreedhaan baasuudha. Oromoodhaan cabsanii kanaan durallee wanti gangarachaa dhufe seenaan kuni seenaan rakkinni Itoophiyaadha asirraa miti kan ka'e gangarachaa dhufe wanti duraan jennillee wanti Oromoo irratti dalagamaa ture bara Iyyaasurraa kaasee agaasitti Oromoodhaan dhaa turan. Siigalee. Lafee arbaa lafeedhuma arbaa cabsa. Lafuma arbaatu cabsa. Lamma lafeen arbaa waliin dhaan cabee waliin dhaan cabsa. Siigalee Oromoo nama waliin dhaan malee hin cabu. Kanaafidha wanti Oromoo danda'anii wanti Dr. Abiyyis dakaa fuudhanii as fidanii jijjiiramni dhufu kun umrii dheereffachuudha malee waan birootiin miti. Umrii dheereffachuudha. Ulfaat laal amma silaa maabtaamuu kaasee ture. Maalinni namoonni yakka dalaganii jiru sirna kana keessatti hidhamanii irratti xiyyeeffatamee irratti qabsoon godhame iddoodhaa kaasnee jedhanii torban tokko termoomeetirii fuudhaniiti ho'a namootaa safaraa ture Dr. Abiy. Iddoodhaa kaasnee eenyu an akka Abbooy Tsahaay an akka Sabahat Naggaa namoota akka Geetaachoo Ambayee kana iddoo hin ari'ee miti beekaa asirratti namni kan hubachuu qabu hawaasni keenyas kan sirriitti hubachuu qabu hin ariine. Iddoodhaa kaase jechuun immoo ari'ee jechuu miti. Iddoo biraa kaa'uu danda'aadha. Jala mureetan hin kaasitti. Gaafa guyyaa 24 natti fakkaata. Dhalattoota Tigree, aktiivistoota Tigree, artistoota Tigreetii fi abbootii qabeenyaa Tigree masaraa mootummaa keessatti walitti qabee sossobaatii ture. Hin muufatinaa warra hojii irraa kaasneet hojii laannaaf. Jara kana immoo hin hiinus. Jedhee ifaan ifatti dubbateera. Kana namiyyuu hin beeka. Kana jechuun waan har'a murtaa'e kana jechuudha. Namoonni biyya san keessatti mataa fudhachuudhaan biyyattii guutumaan guututti laaqanii qabeenya biyyattii guutumaan guututti qabeenya dhuunfaa isaanii godhatan har'a mana hidhaatii ba'atii jiru. Fakkeenyaaf namicha ittaanaa ministeera galiiwwanii ture kana. Maali to'ataa gumrukaa ture malee Malaakuu Faantaa? Ittaanaa Malaakuu Faantaa. Kan eenyus baheera. Inni amma yeroo tokko qoosaa tokko isinitti hima. Maal jedhame seetan? Gabrawaayididha namichi kun Gabrawaayid Walda Sillaasee jedhama. Tole. Gabrawaayid gaafa inni qabamu waan baay'eetu mul'ate mana isaa keessa. Niitii isaa kolonela baay'ee. Kaartaa qabsaa waraanaa ture. Qabsaa waraanaa TPLF ture. Namichi kuni kaartaa mana ittiin ijaare kan laga Xaafoo, laga Daadhii kanaa, magaalaa Finfinneetii bakka adda addaati jechuudha. Kaartaa hedduu kaartaa manaa jechuudha. Kaartaa lafaa kan irratti ijaarame hedduu mana argame. Kun akkuma jirutti ta'ee doolaara ilaa biyyattiin amma hirna doolaara ittiin baay'ee yeroo gufattuuf yeroo okkoltu argina. Doolaara hedduu manaa fuudhan. Paawundiin biyya Ingilizii wanti mana isaatiin dhabame hin jiru. Achiin qoosan tokko maal jedhame Gabrawaayid jedhan. Keewwata 39 fayyadamee fottoquudhaa fi uummata qofa dhabee. Uummata qofatti irra ta'e dhabee beektaa? Ajaa'iba. Egaa silaa kaartaa hin qabamne ijaarrataa. Waan lafti jira. Wanti dhabe hin jiru. Qabeenyi jira. Mallaqa qabaa. Maallaqni jira. Hundumtu jira amma maaltu dhabame? Uummata dhabe. Uummata qofa hin Uummata qofachiisu dhabe. Nama akkanaa kanatu immoo mana hidhaatii akka ta'e. Dabbasoo guyyoo immoo hiikkan. Namichi kun immoo waan godhe hin qabu. Kun sirnuma kana keessatti yakka kana hojjetu. Injiinar Masfin Abbabaa faanti jiru gaa. Injiinar Masfin Abbabaa amma irraatti mana hidhaa jira. Wanti inni godhe hin jiru. Namoota umurii guutuun itti murtaa'e mana hidhaa Qaalittii keessa jiran maqaa adda bilisummaa Oromootiin kan akka Galgaloo Gufuu jira,
kan akka Liiban Waaree jira kan akka Godaanaa Doyyoo Godaanaa jira namootiin kun waggaa 10 olii dhamaniiru kan akka Masfiin Ittaanaa jira namoota baay'ee jiru namoota baay'ee kaasuun danda'ama jechuudha. Tole asirratti mee wal simsiisaa akka deemuuf nu ta'utti gaaffii bitaaf mirgarra isin gaafataa deema ammaati immoo itti naaf ufta. Geeddarumsa kana Dr. Abiy godhaa jiru kun IPRDF tiksuuf moo dhuguma uummata Oromoo hangeessuufi? Dubbiin tuni deebiteerti duratti illee dubbannee jira. Irra uummataaf ifa gootan oofanii. Akka uummanni kun baruu wanti kun yaada deebi'uudha wanti yaa jennu kuni tika addawaayii tiksuudha. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromootis of tiksuudha. Kana yoo jennu gaa duubattis deebinee yookiin immoo namoota har'a seegaatanii iddoo jirre iddoo taanetti argaman namoota hedduu jiranii yoo kaasuun barbaachisaa ta'e gaa amma silaa kan mari'achuu qaban namoota qawwee qabatanii bosona jira wajjini yoo dhuguma jijjiirama dhugaa fidan yoo dhuguma jijjiirama barbaadan biyya kana keessatti dimokiraasii sirnawaadhaan lafa qabsiisan kan jedhan ta'e adda bilisummaa Oromoo torbaa jara kana dubbisuu qabanii maaliif warri Amaaraatis jiru gaa qawwee lamas ta'u sadis ta'u waaqa sadis qabatanii warri G7 jiranii adda bilisummaa Oromoo jira. Hayyee biyyattii keessatti rakkoon yeroo ammaa mul'atu kun yeroo dheeraadhaaf gangalachaa kan as ga'edha. Geeddarumsa taayitaaf aangoo qofaan jijjiirraan dhufuu ni danda'ama? Hin dhufu. Kanaan jala sararri siima. Jijjiirramni kun hin dhufu. Furmaata ofii ni danda'u? Furmaata ofii hin qabu kun. Maaliif akkuma durallee jennee turre waan kana irratti haaluma dura oguu eegallu. Kuni umrii dheereffachuu, uummata ofitti madaqfachuu, onnee uummataa irratti duulee irratti immoo gara bosonaa qajeele yookiin gara qawwee kaasutti deeme sana manatti deebisuu uummata harka akkanatti kaasaa ture san harka gad deebisanii giiphitti harka deebisuudha malee jijjiirama haaraa yookiin immoo wanti haarofti hin dhufa jedhee uummanni akka eeggatuuf akka gotti uummanni waan sanitti meebii gaa yeroodhaaf hanga yeroo kennee fite waan kana ilaalaa jira. Uummannis immoo wanti kun jijjiirama nuuf fedheetiin kan eegaa jiru waan si ajaa'ibu uummanni amma jijjiirama siyaasa guddatee jira sammuun uummataa siyaasa keessatti waan hedduu argee jira. Bara hedduu qocollee keessa ture yeroo uummanni kuni sammuun siyaasaa warri biiroo keessa oolan qabanii fi warri immoo qotee bulaan harqootaaf qotiyyoo isaa uffatee deemu qabu baay'ee garaagarummaan qabu yeroo kanatti waan isa ajaa'ibu keessatti Itoophiyaa keessatti jechuudha. Jijjiiramni kun hin dhufaa dheetiin kan uummanni eegaa jiru. Jijjiiramni kun dhufuu mala laata jedheeti yeroo kenneefiti kan eegaa jiru. Asumarratti immoo waan baay'ee natti mul'atu tokkotu jira. Amma uummanni kun kan jibbee morme nama miti sirna jibbee sirni kun hin taane sirni kun nu miidheeraa sirna kana keessatti miidhamneerraa waan silaa takkaafu arguu hin qabne argine qe'ee keenyarraa buqqaane qabeenya keenya dhabne ilmoo keenya awwaalle jedheet sirnicha morme malee namoota miti silas kan mormame namoonni immoo warruma sirna kana hojjetu naannee erga takkaadha jechuudha. Amma teessoo isaa geeddaranii aangoo isaa geeddaranii kan itti fufee jiru sirnichuma sana. Sirnichuma uummanni nama nyaata dhadhee morme santu iddoo wal geeddaruudha. Sana immoo nama haaraa miti kan dhufu. Isa dura aanarra jiru godinatti isa godinarra jiru naannootti yookiin aanatti wal jala geeddaruudhaan isa dura ministeera sukkaaraa ture amma ministeera boba'aa gochuudhaan ilaala isa dura tika ol aanaa muummicha ministeeraa ture bulchaa naannoo tokko gochuudhaan akka kanatti wal geeddaran namoonni kun siistamiitti waan kana dalagaa turan san ammas qabataniitu madagu. Asirratti immoo uummanni wanti tokko wanti ifaan beekuu qabu taphi siyaasatii fi ogbarruun wal fakkaatti yeroo baay'ee. Ogbarruu keessatti barreessaan gaariin tokko dubbistoota isaa akka hawwatutu jira. Akka faranjoonni kun barreessanitti barruu bareedaa tokko keessa jedha. Dubbisaan otoo yaadin oojaa oh my god jechuutu irra jiraata. Yoo afur immoo unbelievable jechuutu irra jiraata. Yoo lama immoo shit jedhee aaruutu irra jiraata. Amma taphni siyaasatti akkasi taphatama. Uummanni bifa as keessatti kinoo kun nu ta'e ishoo baga ta'e akka jedhan gochuu definitely amma asirratti unachiisu jechaadha. Uummata unachiisu. Amma asirratti wanti si dabaluu barbaadu maal inni beektaa? Fuula barame uummata fuulduraa kaasanii fuula uummanni duraan hin argeen beekne uummatatti fiduudha wanti garaagarummaan jiru jechuudha. Kanuma kan ta'e wanti jechuu dandeenyu kanuma. Namoota duraan yakka dubbatan
iddoo isaan dubbachuu hin dandeenye kaanii fuula uummanni duraan hin beekne fuula dhokataa uummata fuulduratti baasanii wanta uummanni dubbachuu barbaadu namoota dubbatan uummata fuulduratti baasuudha malee. As fakkeenyaaf amma. Asirratti gaaffii tokko sii qaba. Walitti qabsiifte kan naa deebistu. Yeroo darbe keessa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jarrooliin nama miidhaa turan kana aangoorraa kaasne jedhanii soorama baasanii turan. Namoota kana seeratti dhiyeessuutu furmaata moo namoota kana soorama baasuutu furmaata ta'a? Baay'ee galatoomna. Waa'ee dhuma furmaata irratti kanuma amma kan itti deemnu. Uummanni silaa geeddarumsa jedhee akka geeddarumsaatti kan fudhatu silas immoo kan gaafachaa ture. Warri kun nu miidhanii jiru. Warra nu miidhan kana ija seeratti ilaallamee seeratti nu haa dhiyaatudha gaaffiin. Isaan garuu maal godhan namoota kana kaasanii bakka namni hin argine dhoksuudhanii karaa dugda duubaa immoo aangoo biraatti kennan. Fakkeenyaaf amma ministeera haqaa yookiin immoo abbaa alangaa waliigalaa kan ture sana Geetaachoo Ambaayee jechuudha. Geetaachoo Ambaayee amma sababa adda addaa walitti guuruudhaan jechuudha warra Oromoo ta'e Oromummaadhaan yakkee abaa'oo dhadhee mana hidhaatti guursisaa ture. Geetaachoo Ambaayee achi kaasanitti Biraanuu Tsaggaayee achirra kaa'an. Biraanuu Tsaggaayee kanaan dura namni baay'een beeku fuula isaa jechuudha. Geetaachoo immoo sirriitti beeka. Geetaachoon amma eessa dhaqe? Asii ka'ee miti uummanni akka asii ka'etti beeka harka dha'eera. Nu duraa ka'e jedhamu. Bakka ari'ee Abiy ari'ee namicha kana jedheera. Kana booda himatamuun hin jiru jedhee yaada. Geetaachoo Ambaayee gara biraatiin deemeeti boordi Chairmaanii meeteek ta'ee jira. Haadha warra Mallas Zeenaawii ilaali. Akka ari'amtetti beeka namni. Warreen Tigraay warreen sila ishiin achi keessatti qunxuuxaa turte gaafa Mallas jiru. Amma ari'amuu ishiitiin kan kolfantu jira. Gama dugda duubatiin ishiin isa meeteek keessatti muudamtee jirti. Kanas kan godhe Abiy. Asirratti baay'ee wanti tokko wanni beekamuu qabu. Miidiyaa adda addaatiin illee namootiin aangoorraa kaate jabina dooktoriiti jedhanii namni hedduun miidiyaa irratti afarsaa jira. Hedduu afarsaatii jiru. Even warreenumti TPLF ari'anii turan jedhamee. Dabalataan ammoo wanti natti jechuu barbaadameenna. Dhaabni amma isaan itti seenan kun dhaabni meeteek jedhamu kun dhaaba malaamaltummaadhaan beekamu dhaaba kontiroobaandistiidhaan beekamu dhaabota yakka gurguddoo biyya keessatti hin dalagamne yookiin immoo saamicha albuudaatiin saamicha biyyoo lafaa kana saamuudhaan beekamedha dhaabichi kuni. Dhaabicha kana keessa kan hoogganu jeneraalota, koloneelota namoota akkasiiti. Namoota qondaaltota TPLF. Namoota laal Prime Minister amma jiru kana haasaa keenya haasaa jedhanii hin jira namicha kanaani. Haasaa keenya namoota ajajamuuf hin dandeenyedha namoota achi keessa jiran. Yoo inni waan fedhe jedhuun lakki booti kalee dhufte us namoota jechuu danda'an yookiin immoo shukuxiyyuu itti baasanii waan namoota fudhachuu danda'an namoonni kun waan hedduu dalagaa turan fakkeenyaaf naannoo Booranaa irra yeroo baay'ee ture yeroo naannoo Booranaa dhufanitti bulchaan naannoo Booranaa uummata wajjin dhaabbatee oguu inni gaafii gaafatu uummata fuulduratti shukuxii namoota itti baasanidha namoonni achi keessa jiran maqaa dhahuu ga'uu rakkisi maqaa dhahuu hin danda'ama jechuudha namoota kanneen namoonni kunniin Dr. Abiy Ahmediif mataa gadi qabatanii jennee dubbachuudhaaf Dr. Abiy Ahmed namoota kana oguu isaan itti dubbatan namoota isaan dhahuu danda'u. Hagam dhaabbatee qaba, hagam ijaarratee qaba, hagam jijjiirama lafaa dhufe qaba. Namoota gubbaa jiran jijjiiruu malee jijjiirama lafaa dhufe kam qaba? Kanumaan immoo wal qabsiisnee jechuudha amma bulchaan siviilitii fi bulchaan waraanaa adda adda. Biyya tokko keessatti bulchiinsi biyya tokko jira gaafa jennu kaansaa bulchaa siviilitii. Bulchiinsi biyya tokko yookiin immoo gaavarmentiin jedhamu kuni kan waraanatii fi kan tikaati. Kuni lamaan jabaa taanan, kuni lamaan si harka jira taanan sirriidha biyya bulchaa jirta. Warra Ameerikaa maal jedhu seetan asirratti jecha isaanii takkan isinii. Our undemocratic institutions keeps our democratic institution. Dhaabbatoonni keenya warri dimokiraasii waan jedhamu kana hin beeknetu dhaabbatoota keenya kan dimokiraasii kana nuu eegaa. Kana jechuun maal jechuudha? Waraana fi tika jechuudha. Waraana fi tika yoo qabaatte biyya bulchaa jirtaati dhugumaan kanan qabdu taanan biyyi si harkan jirtu sobda malee muudama sobaati. Dr. Amma maal godhaa jedhamta amma seeruma isaan baasan sana seeruma isaan duraan lafa kaawwatan sana isee addaan diriirsee isaanumaaf isaanuma kabachiisaa jira seeruma sana isaaniif addaan harkisee jechuudha jechuun iddoo duraan tun irraa kaasee ni hidhamtanii soorama baatu boodamoo namoonni fuula isaanii irraa affatanii akka isaanii hanga xiqqoo san of keessaa dagatan deebisa isaanuma fida maal jechuudha kuni seeruma isaanii diriirse yookiin immoo addaan bal'ise malee seera isaanii cabsee isaan seeratti hin dhiyeessine kana maal jedhu warri adiin you can strange the law but you can't broke it
kanuma dubbiin. Amma akka sirumaayuu dheengadda wanni ta'es kanuma amma fakkeenya masaraa mootummaatitti waamee irbaataaf feeraa ture. Keessattuu saba Tigree qofa kophaatti waamee jechuudha. Sabboontota isaanii, artistoota isaanii, warreen aangoo qaban, namoota gurguddoo, warreen siyaasaa jedhaman isaan keessa walitti fileeti. Uummata Tigraayin sochoosuu namoota danda'an jechuudha. Exactly. Isaanuma qaroo isaanii masaraatti walitti waamee waa lama waadaa galeef. Tokko aangoonni isaanii iddoo duraan turan irraa ka'uu isaaniitti akka muufan. Lama aangoota kana iddoo irraa kaasus dudduuban immoo aangoo akka kennuuf waadaa galee ture isaan keessaa lama moo sadi raawwateera. Akka hidhamnes himee fiiramu. Akka hin hidhamnes. Hidhamuun akka hin jiru. Seeratti dhiyaachuu hin dandeenye. Kanaafuu aarsaan uummanni Oromoo kaffalaa ture. Ijoolleen keenya kan karaa irratti baatee dhumte suni akka ilaalcha Dooktar Abiyyi fi garee isaanii kanaatitti waanuma salphaadha jechuudha. Isaanuma aangootti fidu waan ta'e jedhanitti yaadu isaan. Geeddarumsa kan jennuun yoo namoonni nama miidhan kun seeratti dhiyaatanii sila seeroo darbe kaasnee ture. Seerri ati bilisaa jedhuun rakkoo hin qabu. Sirrii. Seerri ati akka hin qabdu jedhuun nuti rakkoo hin qabnu. Garuu seeratti dhiyaachuu qabu. Yoo dhugumaan bulchaan kun bulchaa dhugaa ta'e yoo aangoon harka jiraate jarreen kana seeratti dhiyeessuu qabachaa. Egaa amma laal wanti warri bidiyoodhaa jedhan jiraa ture maayinoonni guddaan gaafa Dooktar Abiyyis itti aanaa ture gaafa koree giddu galeessaas ture gaafa pirezidaantii Lammaanis waan haasaa turan dhoofnee jirra warra diina keenyaa maalii keenyaa jedhan diinni eenyudha isaan keessa isaanii dhaabolee addawaayii dhaaban keessa jira afuraffaa keessaa nama tokko warri TPLFis akkasuma garii tokko diinni isaanii eega TPLF ta'e TPLF iyyuu moo aangorraa ari'aniiru dheengadda immoo walitti sassaabanii lakkii isin ariinullee mufatinaa uummata tasgabbeessuufi jedhanii kadhachuun akka viidiyoon hin waraabamnetti akka sagaleen hin waraabamnetti wanti sun kan ta'e maaliif uummanni Oromoo guddaa ga'e boru garma uffatee kaakaa sigalee dheengadda nu fuuldura dhaabbatanii diina keenya jechaa turan qeerroo haadha ilma awwaalti fuuldura dhaabbatanii diina keenya hiinee jira hojii ariinee jira jechaa turan amma immoo dheengadda immoo duuban deebi'anii ariinullee akka uummanni tasgabbaa'uuf malee deebii bar deebi'ee jira uummataaf deebiin uummanni ka sirriitti kan wanni jedhu ta'e deebiin deebi'ee jira dheengadda ariina jira jedhanii uummata fuulduratti gabbaanii dubbatanii jiranii asiin deebi'anii immoo gola duuban jarseessanii ariinus akka uummanni kun tasgabbaa'uuf aangorraas hin buufnus akka seeratti dhiyaataniifi miti yoo uummanni tasgabbaa'e yoo uummanni maqaa keessanii raaffate aangoo biraas ni kennina wanti jiru so itti fuudhanneessa. Asirratti waan isiniidha. Muummichi ministeeraa jalqabaa obbo Mallas Zeenaawwee kumaa dammaqsaa aangorraa kaasanii turan sababa adda addaatti akka osoo hin turin aangootti deebisan. Ammas Dooktar Abiyyi waan isaan godhaa jiran isaan utoo umurii bittaa isaanii dheereffatin kaleessumarraa kaasanii namoota bakka jijjiiranii aangoo biraa kennaniif jiru kan akka Azeeb Masfiiniif. Kanaaf haalli isaan itti deemaa jiran kun hagam isaan fuudhee deemuu danda'a? Uummata Oromootiif hagam faayidaa qabaachuu danda'a jettanii otoo yaada keessan kanarratti naa goolabdanii gaariitti fakkaata. Asirratti wanti tokko wanti ifatti beekuu dandeenyu haalli Mallas ittiin deemuu fi haalli Abiyyi ittiin deemu garaagarummaa guddaa qaba. Hedduu garaagarummaa qaba. Dhugaa ta'uudhaa fi real power aangoo isa dhugaa Mallas aangoo isa dhugaa exercise gochaa jiru. Sababni isaa maalinni waan jedhe waan karoorse isatu raawwata lafarratti. Amma Abiyyi waan jedhe waan karoorsee miti kan raawwatu. Uummanni fuula haaraa arguudhaan jechoota arraba of keessaa hin qabne dhaga'uudhaan gadi ba'anii immoo karaa foddaa televezyiiniitiin loluu dhiisurra jaalalaan ofitti qabuudhaan kan arguu isaatiitti harka dha'eef jira Abiyyiif. Garuu haalli amma Abiyyitti deemu kuni Abiyyi mataasaa booddee diktaatarii godha deemsa sodaadhaan. Asirratti waan tokkoon kaasa. Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa aangootti dhufu jalqaba Itoophiyaa tiqdam eenyuma duraa jechuudha. Eenyuma duraa Itoophiyaa taatu nyaanni nu dura Itoophiyaa naa guddattu dhiigni tokko doombuun Itoophiyaa jechaati turan. Maal fidee dhufe even Itoophiyaa tiqdamiin kuni dhaadannoo paartii Ihaappaallee hanga isa paallee dhiifama. Paartii isa paallee akka ta'utti bocanii as baasan. Itoophiyaa tiqdamiin kan kabbada caanneeti. Jalqaba gaazexeessaa kabbada caannee jedhamu tokkotu fidee dhufe. Isa akkuma jirutti irraa fuudhanii isa faana amma itti fayyadamullee ga'eera. Itoophiyaa tiqdamiin suni booddee maal fidee dhufe wantoonni isaan jedhan sun bifa isaan jedhaniin deemuu waan dadhabeef
Mangistuu Hayilamaariyaam akka namni qabuu barbaadutti waan qabamuu dadhabeef diktaatarii ta'e lafa taa'e. Abiy Ahmed nan sodaadha nan sodaadha. Boru wantoonni inni jedhe kuni haala inni jedheen deemuu waan hin dandeenyeef hin danda'ani. Wantoota baay'eetu akka Abiy yaadutti deemuu dhiisuu danda'u boruuf iftaan biyyattii san keessatti. Sababa Tigreetiin. Sababa naashinaalizimii Itoophiyaanistii inni nama waga'uudhaaf deemu kanaan. Maaliif sabboonummaan Oromoo Oromummaa irratti hundaa'e. Malee Itoophiyaanizimii miti. Itoophiyaa irratti hundoofne. Sabboonummaa Oromoo sana Itoophiyaummaadhaan bakka buusuudhaaf isa uummata kana waga'uudhaaf adeemsi inni adeemu kuni booddee balaa biraa baatee dhufa. Kana garaagarummaa guddaan Mallas hin jiru. Mallas sabboonummaa sabaati irratti hin bu'u. Yaa riili amma maalinni wanti Mallasii fi Abiyyi gidduun wanti namni dabalaa akka dabalaatti sii kaasu Mallas gaafa biyya seenu siyaasni Itoophiyaa keessa jiruu fi siyaasni har'a Itoophiyaa keessa jiru garaagarummaa guddaa qaba. Fardaaf lafoo jechuu dandeessa. Gaafa sana namni hunduu saba ofiitiif waraanaa ture, saba ofiitiif dhiigaa ture, saba ofiitiif kan wareegamaa ture. Gamanaan darguun biyyi tuni weeraminii kashlabboonni biyya duraa fudhachuuf jirtiidhaan ummatoota wareersaa ture, gidirsaa ture, dirqamaan fuudhee dirree waraanaatti ergaa ture. Siigalee yoo deemu itti qeetti sajjeessa qe'ee abbaa kee fuulduratti jechuudha. Ummanni sana dhabe maal ta'e federaalizimii yookiin immoo sirni walqixxummaa dhufee jira. Sabaaf lammiin kamiyyuu walqixxummaa argatee jira waan ta'eef Mallas wata sanitti sirna jijjiirama sirnaa keessa ture. Jijjiirama sirnaa san keessatti namni kamuu isa dhagaa ture. Isa dhagaa san biratti immoo namni seera inni baase isa fuuldura dhaabbatu hin jiru. Fakkeeffamee waan bocameef jechaadha. Isatu ajaja kaa. Akkuma inni jedhe seera aangoo dhugaa harka qaba. Tikni isaa harka jira. Waraanni isaa harka jira. Mootummaan inni ajajuu danda'u immoo iddoon teessoon irra taa'ee ajajuu danda'u warreen kan hundaa to'achuu danda'a. Caasaa isaati jechaadha. Amma Dr. Abiyyi maal fakkaa qaba? Aangoo teessoo irra jira. Tikni isaa harka miti.